ما نشر حزب الله ما قال إنها مشاهد من عملية استهداف عناصره لتحشدات الجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي ومستوطنة المطلة على الحدود الجنوبية. ننقل عن مراسل التلفزيون العربي هذا الخبر: انفجار في بلدة قباطية جنوبية جنين. إسرائيلي عن مسؤولين عسكريين قولهم إن الجيش الإسرائيلي يجري تقييمات يومية استعدادا للهجوم المتوقع. شاهدة من قصف مقاتليها سديروت وانفلاسين ومناطق غلاف غزة. تقدم في جهود التوصل إلى تسوية. العودة إلى تطورات في جنين، ننقل عن مراسل التلفزيون العربي هذا الخبر: انفجار في بلدة روبي galgala kamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan idila addunyaa madhee balballoomii miidiyaalee idila addunyaa irraa qindeeffannee qabannee dhiyaanneetii jirra. Dura dursuun matootii ijoo isaaniitiin hangafna. Waraanni baha gidduu galeessaa yeroo kamiyyuu caalaa keessattuu haleellaan kibxata galeessaa fi har'aa Teelaaviiv irratti qiyaafate loltoota Israa'el gama Hizbollaatiin sagalee ajjeesuu Hamaas irraan hanga ammaatti gabaasni miidiyaalee Times of India wabeeffatanii fi Hindustaan maadheeffatan 11 ga'uu isaanii Times of Israa'eliinis mirkaneessee jira. Gama biraatiin filannoon ija addunyaaf gurra addunyaa hawwate pirezidaantii 47ffaa Ameerikaadha Donald Trump abbaan ta'uu isaanii fatti labsamuu baatus miidiyaaleen galaalchuu irratti argamanii Ameerikaan hudhaa biraa keessa seenuu dandeetti kan jedhanii fi akkasumas pirezidaantii Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un fi Raashiyaa dabalateetiin maaltu deema jira baha gidduu galeessaa keessatti hawutiin Yamanoota haleellawwan si'achi Trump erga filame tarii Israa'el hara galfii argachuu dandeetti akka Benjaamin Netanyahuun jedhanii miti kan jedhanii fi haleellaan Iraanoo maalirra gahe kan jedhan gama biraatiin baha gidduu galeessaa keessatti Filisxeemonni hedduun irra gammachuu isaanii ibsachuutti jiranii waraana addunyaa sadaffaa akka kaane ni dhaabsisaa fi lola Gaazaas Libaanoosis ni dhaabsisaan abdii guddaa kan irratti kaayatame Donald Trump aangoo pirezidaantummaa dhibbantaa hedduudhaan mo'achuun isaa gabaafamaatii jira. Kanaafi kan kana fakkaatan waraana Qaariyoot Shimoona Maasariyaa fi Kifarkiilaa irratti gaggeeffamee fi guramtoota Israa'eliitiin wal qabsisee Yoo'aab Gaalantii fi akkasumas Benjaamin Netanyahu gidduutti wal dhibdeen ta'ee fi xalayaa sarara lamaatiin gaggeeffamu Yoo'aab Gaalant Ameerikaanota rifachiisu. Gama biraatiin Israa'el kaat ministeera damee alaa ministeera ittisaa taasisuu fi kaabinota jijjiiruun jijjiirama tokkoon fiduu fi hiriirri guddaan ammas Teelaaviiviin jeequu irratti akka argamu miidiyaaleen galaalchaatii jiran. Hamas mujaahidoonni Gaazaa injifannoo keenya gadhumaatti itti fufa jechuudhaan lola itti fufuu isaanii kanaaf kan kana fakkaatan qabannee dhiyaannee jirra. Hindustaan Times of India, Al Arabiyaa, Al Jazeera akkasumas WIHO, Associated Press, Axios fi Independent dabalatee kan isiniin geenyu ta'an xumura sagantaa keenyatti akka nu hordoftan abdii qaba. Digni qulqulloota Gaazaadha lammiileen Filisxeemota garmalee ajjeefamanii fi duguggawwan gurguddoon West Bank irraan walakkeessa Gaazaa Jabaliyaa har'asiitti fufee irratti keessoonni Israa'eloota maadheewwan gurguddoo saditti wal diiguudhaan ajajaan raayyaa ittisa biyya kan xiyyaaraan nama hadhachiisaa ture Yoo'aab Gaalant xalayaa barreeffama sadii yookiin sarara sadiitiin gaggeeffamu addunyaan wal harkaa fuutee yeroo gabaasaa jirtutti. Gabaasni miidiyaalee akka galaalchaa jiranitti Yoo'aab Gaalantii fi Benjaamin Netanyahu gidduutti wal dhibdeen yeroo dheeraadha. Haleellaa irratti Benjaamin Netanyahuun ejjennoo Gaazaa burkiteessineetiin Hamaas balleessuun olaantummaa gonfachuu qabna jedhu kan qabuu fi Yoo'aab Gaalant ilaalchi isaanii Hamaas jechuun ayidooloojiidha balleessuun hin danda'amu jechuu gidduutti wal dhabdee fi haleellawwan keessattuu loltoonni Israa'el akka baalaatti harcaanii wal qabsiisee tooftaan istiraateejii ministeera raayyaa ittisa biyya yoomillee Israa'el dandamuu hin dandeenye kufaatii fi haleellawwan gurguddaan Iraan irratti raawwataman kan miidhaa geessisan akka hin jirree fi ergama misaa'iliin gurguddoon haayiparsoonikii fi faataan Iraanota addunyaa gubbaatti mul'atee fi fageenya meetira 500 bo'oowwan
holqa jala jiraachuu fi Iraan haleellaa gurguddaadhaaf qophaa'uu mirkanaa'eetii booda fiilmiiwwan qindoominaa isaan itti fayyadamanii fi hanga Yoav Galantiin wal dhabuutti kan ga'e ta'uu fi okorri gurguddaan akkasumas poolisii Israa'eloota gidduutti kan gaggeeffame ta'uu yeroo gabaafamaa jirutti ministeera raayyaa ittisaa Israa'el Kaat taasisuun ammoo daranuu Israa'el Kaat jibba Gaazaa fi baha gidduu galeessaa keessatti waraanni ni hammaata jedhamee eegamaatti jira. Mujaahidoonni Al-Aqsaadhaan tarkaanfiiwwan gurguddaa kutaa Nuseeriyaat akkasumas daangaawwan hospitaala Al-Shifaa irratti haleellaa taankootaaf merkeba Israa'el irratti fudhataniin loltoota dabalataa qondaala koomaandiidha Liyoonii dabalateetiin kaleessa kan galaafatan ta'uu fi aarii kanarraa ka'eetiin xalayaa fuula sadii kan kenneef Benjamin Netanyahuun tarkaanfiin keenya si'achi Libaanos dabalateetiin barbadeessine bara dhagaatti jijjiiruun olaantummaa Israa'eloota to'anna yeroo jedhanitti oduun biraa immoo gara West Bankiif Tulkaarim Jeeniin irratti lammiilee Filisxeemotaaf konkolaataa dhaabbata mootummaa West Bank kan Faataa Mohammud Abbaasiin hoogganamu calaasuu fi qabiyyeewwan gurguddoo ijoolleen isaanii akka mana barumsaa hin geeffannee fi West Bank keessa akkan sochoone isteeta Jiwishaa yookiin ammoo qubsuma Jiwisheetaa irratti dhiibbaan gurguddaan kan Filisxeemotarra gahaa jiru bira darbeetiin gamoowwan daddarbii guddaa hedduudha haleeluu irratti akka argaman mootummoonni gamtoomanii balaaleffachuu irratti yeroo jiru ture. Hamas Birgeediin Al-Aqsaa kutaa Tulkaarim irratti haleellaa fudhateen loltoota Israa'el calaasee reeffa kan ergeef haleellaa garjabinaa kanaan Filisxeemota 45 battalatti kan galaafattee fi kanneen 80 ol garmalee madoo kan ta'anii fi keessattuu awwaalchi kaleessa Filisxeemota irratti raawwatameef ganama kana haleellaa jeetti F-35 jedhamu walakkeessa Raafaa irratti haleellaa raawwatan addunyaan balaaleffachuu irratti argamti. Haa ta'uutii Doonaald Tiraamp hanga fedhellee Benjamin Netanyahu deeggarus waraana Gaazaa dhaabuu fi yoomillee taanaan adeemsota illuminantii yookiin ammoo gochoota faallaa amantii ta'anii fi kanneen birqaba saala wal fakkaatu wal fuudhuu Ameerikaan labsaa turte warra balaaleffatu keessaa tokko ta'uu isaatiin wal qabsiise jijjiirama olaantummaa galmeessuun Doonaald Tiraamp addunyaa keenyaaf nagaa ni buusa jedhameetiin eegamaatti jira. Maalillee ta'uun seenaa keessatti dachii Libaanosii fi Gaazaa akka muramee kennu dhiibbaawwan gurguddaa hedduu taasisus waraana Gaazaa deemaa jiru Doonaald Tiraamp akka hin jaalanne hedduuwwan himaa jiru. Filisxeemonnis kanaa fi kan kutaawwan adda addaa Miishigaan dabalateetiin filannoo sagalee isaanii Doonaald Tiraamp kennan ta'uu fi yoo xiqqaate biyyoota adda addaa baga injifatte jechuun dhaamsa adda addaa ergaa jiraachuu fi miidiyaaleen idil addunyaa hedduun isaanii injifannoo Tiraamp labsuu irratti argaman. Mootummaan Ameerikaa garuu wanti jedhe hin jiru. Haleellawwan baha gidduu galeessaa keessattuu sodaa guddaa kan qabdu Ameerikaan Iraan Israa'el dhidhimsuuf misaa'ilota 400 kan erga ibsa Abbaas Argaachi ministeera damee alaa Iraanii Islaam Abad Paakistaan hariiroo biyyoota lamaanii irratti marii irratti yeroo ibsanii kaasee Israa'el shororkaa keessa kan seente Hizbollaan diroonota gurguddoodhaan Haifaa yeroo jalqabaatiif haleeluun miidhaa gurguddaa akka qaqqabsiise Almaadiyaa wabeeffachuun Al Arabiyaan gabaasee jira. Waraanni baha gidduu galeessaa gara wal waraansa biyyoota Arabaa dabalatee hirmaachisaa jiraachuus Associated Press gabaasuu irratti argama. خاصة من جيش الاحتلال إلى قباتيا وحاصرت منزلا وأضرمت النار فيه ودفعت بجرافة تمهيدا كذلك في ملف تجنيد الحريديم وهذا اليوم فقط تحدث عن ذلك التلفزيون العربي برصاص قوات الاحتلال أثناء تغطيته للاقتحامات في قباتيا جنوبية جنين. مخيم طول كرم بالضفة الغربية اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم وتدمير بنيته التحتية. وفجر مدير الدفاع يوآف جالانت من منصبه وأمهل 40 ساعة لمغادرة منصبه.
ما أبلغ نتنياهو بصفته رئيسا للحكومة جالانت في هذه المعركة جمهور بطريقة غير مقبولة، بل الأسوأ من ذلك أن أعداءنا عرفوا عنها أيضا. وأنا في حيفا تم رصد انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء إصبع الجليل. الإسرائيلي يتسحك هيرتسوك، وقالت الصحيفة أيضا بأن هذه الخطوة من شأنها أن تضعف إسرائيل بينما هي تخوض دون أن يتم التبليغ أو الإعلان حتى الآن على الأقل عن Qondaala guddaa waraana ba'aa giddu galeessaa kan walakkeessa komaandii Tel Aviivii fi Gaazaa gidduudha dabalateetiin loltoonni 5 kan itti ajjeefaman haleellaa xiiqii deeffachuudha. Weest Baankiif akkasumas Gaazaa Jabaliyaa kaninus iddoowwan 4 xiyyaarota gurguddoo kaafattee boombiiwwan gurguddoon kan haleeltee Israa'el lammiiwwan qulqulluu daa'immaniif dubartoota qofa 45 ol ajjeesuudha. Aljazeeraa Al-Arabiyaa fi Hindustaan Taayims miidiyaaleen idil addunyaa yeroo gabaasaa jiranitti ture. Sababni isaas haleellawwan gurguddoo sakatta'insa loltoonni waraana Israa'eliidha. Manneewwan shakkan kutaa Weest Baank irratti haleellawwan gurguddaa fudhataniin birgeediin Alaksaadha ripheetiin loltoota Israa'eliif qondaaltota oopereeshiniirra turan dhidhimse. Yo'aab Gaalaantiif Benjamin Netanyaahuu teessoo irratti deebiseetiin meeshaa daangurachiise. Yo'aab Gaalaant ajajaan waraana Beeruutiif Gaazaa burkuteessuun halkanii guyyaa akkama isaanutti wal ilaalaniif jaarsummaaf maanguddummaan gurguddoo United States of Americaaf dippiloomaatota hanga Antoonii Bilinkanitti laalamuufis jarri walii galuu hin dandeenye. Anatu si caalaaf nan dhageettuu gidduutti xalayaa fuula sadiitiin washab lahaab taasise Benjamin Netanyaahuu jechuun fuula sooshaal miidiyaa irraa wayitti dhagahamtetti hiriirri gurguddaan ibiddaan labobbame. Tel Aviv irraa hanga Yerusaalem dhiyaaf kutaawwan magaalota gurguddoo Israa'el keessatti kan dhagahame ta'uudha. Hanga ammatti hiriiricha kana poolisiin bittinneessuuf yaalus akka hin danda'amnetu ibsa. Kaabineen ministeerota Benjamin Netanyaahuu guutumaan guututti waliin galin Benjamin Netanyahuun doorsisatti galuun harka dhiigaa qulqulloota Filisxeemotaati jedhamaatti jira. Waraanni isaas har'a sa'aatii 4 ganama barii irratti kutaa Libaanos Dahiyyaa Masariyaa fi Kifar Kiilaa irratti haleellawwan misaayilota Naasir 2 jedhamanii fi Hizbollaan falaqa rooketti yookiin kaatushaadhaan haleeleetiin waraana walgahiirra fi gama raawwii opereeshinii taasisuuf gara Libaanootitti jiruun misaayilota gurguddaa irratti roobsee loltoonni 4 battalatti yoo du'an kanneen 9 madaahuudha. Almasira Almadiyaa wabeeffachuun hanga Times of Israel fi Axios Associated Press mirkaneessaniif jiru. Benjamin Netanyahuun haleellaa Iraan guddaa ofirraa eegan fiilmiin tiraajidiin isaan Hizbollaaf Hamaas irraa daawwatan gonkumaa waraana mujaahidoota dhaabsisuu akka hin dandeenyetti ture. Cidha guddaa bulchiinsa diiktaataraa fi akkasumas amantii idil addunyaa kamirrayyuu hin jirreen ilmaan namaa duguugaa jiru. Bulchiinsi Benjamin Netanyahuu ammoo kaleessa loltoota gurguddoo politika basaasa Iraaniif jedhe kan dabalata 5 hidhuu fi qondaaltota dubbiimaa dabalatee kan hojiirra dhaabeef Yo'aab Gaalaanti xalayaa barreeffama fuula sadiitiin boqadhu jechuun dhagahame. walakkeessi Israa'el jeeqama gurguddaan raafamee jira. فلسطين المرتبة دفع جهات حقوقية لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الأمر، لكنها تظل مطالبات رهن. وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة وإغاثة وإيواء النازحين تمهيدا لإعادة. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الوقت حان لوقف إطلاق النار في غزة بعد مرور عام على حرب الإبادة. ودعا عباس إن الجيش وسع من عملياته في جباليا ودفع بلواء جديد للمناورات البرية تكفير إلى المعارك الدائرة في المخيم، وينضم اللواء الجديد إلى عدد من الألوية والوحدات المشاركة في اجتياح جباليا، وهي لواء جبعاتي ولواء 401 للمدرعات ووحدة الكوماندوز. ما زال عدد من هؤلاء المصابين يرقد ويتلقى العلاج، ووصفت عدد من هذه الإصابات مخيم النصيرات جراء استهداف إسرائيلي. حدثنا أكثر عن آخر التطورات الميدانية والإنسانية في وسط
تحشدات الجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي ومستوطنة المطلة على الحدود الجنوبي في المنطقة. نحن على استعداد كامل للدفاع عن أراضينا إزاء أي اعتداء من الحرب، وإنها حذرت سابقا المجتمع الدولي من احتمالات اتساع المواجهة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران هجوم الكيان الصهيوني علينا منحنا الحق في الدفاع عن النفس، لذا سنرد. اتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الأمريكية واشنطن قبيل انطلاق الانتخابات غدا. وقامت السلطات with the potential to send shockwaves around the globe. Former President Trump is on the ballot in this election. NBC News spoke to people in Tel Aviv. We depend on American help for us. And Gaza. Hope to stop there. Hamas demand Trump fulfills his promise regarding Gaza war. jechuudhaan abdii gurguddaan kan irra kaa'ame pirezidaantii 47ffaa Ameerikaa Doonaald Tiraamp injifachuu isaatiin gammachuu akka qabu miidiyaaleen galaalchuu irratti argaman. Waraana Gaazaadhaa hamma warra dimokiraatota yookiin duguugtota kan hin jaalanne Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa ta'uun addunyaa ajaa'ibsiise. Pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin dabalateetiin addunyaa irraa miiseejiiwwan yookiin ergaaleen baga gammaddeedha kan itti dhangala'aa jiran pirezidaantii 47ffaadha. Ameerikaa aadaa seexaanaa yookiin gocha dukkaneessaa fi duguggaa ilma namaatiif waraana addunyaa sadaffaatti affeeramtee walakkaa jirtu keessaa baasa jechuun kan isaan injifannoo kanaaf gayan. Haa ta'uutii kaadhimamtuun Kamalaa Haaris injifannoowwan kana waan amanteen fakkaatu. Haa ta'u guutumaan guututti boordiin filannoo biyyoolessaa Ameerikaadhaan filannoo kana marsaa 47ffaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp mo'achuudhaan ifa taasisuudha maddeen gabaasuu irratti argaman. Demand Trump fulfills his promise regarding Gaza war jechuudhaan kan Telegram irra qubsiise. Doonaald Tiraamp yoom filame lola Gaazaas ta'e baa giddu galeessa hanga Libaanoosiif Israa'elitti hin dhaaba jechuu maddeen gabaasanii jiran. Haa ta'uutii malee har'a Hizboollaan loltoota isaa odeessamma nu gaheen waaree booda kifarkiilaa irratti akka baalaatti argufuu isa miidiyaaleen galaalchuu irratti argaman. Ameerikaan fantasiyyaa fi abdii jireenya dukkana itti ta'ee fi biyyoota addunyaatiin diina taate hojiiwwan dippiloomaasii keessattuu biyyoota baa giddu galeessaaf Afrikaadhaa dachaa abdii horata jedhameeti eeggamaa akka jiru Associated Press gabaase. Gama biraatiin gammachuu kana yeroo ibsatan fuula tiwutara isaaniitii fi miidiyaa isaanii irratti Doonaald Tiraamp Iraan tarkaanfii akkam fudhannee fi rakkoo baa giddu galeessa waaloodhaan furra jechuun imaammata bara 2016 keessatti waliigalteewwan gurguddoo beekamoo ta'an hunda kan raawwatan ta'uu waadaa galuun isaanii ammoo tarii Iraanii fi Israa'el gidduu ibiddi labobbaadha qophiin Iraan taasifte duubatti deebi'uu mala kan jedhu Al Jazeeraan gabaasee jira. Kim Jong-un, who Trump last met in 2019, is now pictured alongside nuclear centrifuges. This morning, America is voting amid multiple international conflicts and crises, with the potential to send shockwaves around the globe. Former President Trump has vowed to end. This morning, America is voting amid multiple international conflicts and crises, with the potential to send shockwaves around the globe. Former President Trump has vowed to end conflicts in Ukraine and the Middle East. I will do everything in my power to end the war in Gaza. But how much America should intervene globally is on the ballot in this election. NBC News spoke to people in Tel Aviv. We depend on American help. Dismissed his defense minister as the country is now fighting wars against Iran-backed terrorist groups Hamas and Hezbollah. Gallant believes that military's actions so far have created a good chance for a diplomatic deal. Akka miidiyaaleen idil addunyaa jedhanitti Kooriyaan kaabaa kaleessa yaaliiwwan misaayiloo gurguddaadhaan kan yaalaa turtee fi akkasumas sapiraayizii Doonaald Tiraamp akka ta'ee fi yeroo jalqabaatiif Ameerikaa keessatti pirezidaantii Ameerikaa Kim Jong Kooriyaa kaabaatiin harka wal fuudhee fi Raashiyaa masaanuu isiidha Vilaadimeer Puutiin kan walii galtee raawwatan Doonaald Tiraamp abdii guddaan akka irratti horatametu eeggama. Addunyaan guutuun Tiraamp filachuu keessattuu biyyoonni Arabaa amantiidhaan wal qabsiisee Doonaald Tiraamp gocha saala wal fakkaataa dubartiif dubartii wal fuudhuu fi dhiiraaf dhiirri wal fuudhuu keessattuu kan balaaleffatan ta'uu fi imaammanni Ameerikaa hojii seexaanaa hordofuun qabu jechuudhaan
Riippablikaanota bakka bu'eetiin malamaltummaa adda addaatiin himachaa filannoo keessaa hambisuuf gufuuwwan hedduu kan itti ta'an turuudha maddeen gabaasaatii jiru. Elon Musk abbaan qabeenyaa Starlinkii fi Tiwutara miidiyaalee gurguddaa hedduudha doolaara miiliyoona 100 filannoo isaarratti kan deeggare ta'uudha Fox News gabaasee jira. Maddeen miidiyaalee Ameerikaa wabeeffachuudhaan Elon Musk ilmi isaas saala wal fakkaataa dhiirarraa gara dubartii irratti jijjiiramuu isaatii wal qabsiiseeti. Elon Musk fi Donald Trump akkamitti waltaan kan jedhu xiinxalli gaggeeffamaa jira. Haa ta'uuti Elon Musk ilma isaa ofirraa fageessuu fi gochoota ilmantii wajjin wal qabatan hundayyuu akka balaaleffatuu fi kaampaaniilee maqaa kanaan banaman hunda cufuu akka jirus waada seenuun dhagahame jira. Elon Musk tarii pirezidaantummaa aangoo guddaa masara White House keessatti gorsaa Trumpis ta'uu danda'a kan jedhan hin dhabamne.